Salle shawaa qof adda baasanii gochi adda irra raawwatamoo jiraate hin mormadhaaf. Gaafa mormadhu san garuu an shawaa ta'eeti miti arsima ta'ee shawaan obboleessa kiyya waan ta'eef mormadhaaf malee jechuudha. Biyya qabsoo qabsaa'ota qabda. Wanti kun sirraa huu qaba yoo ka jedhu taate gandummaadha jettee dhiibdeen baasin. An akka nama tokkootitti naannoo keessaa dhaladhee illee jaalalaaf kabajaa qabaaf Oromoo fi Oromiyaa kutaa 11tiif illee kabajaa qabaaf. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kotunu daawwadhu dalloo mannaan jira dhufuu feenaan achi nagaadhu. Qabeenya isaatiif du'e biyya abbaa isaa eeguuf du'e akka amantii isaatitti shahiideedha nama jannataati yoo rabbi irraa taate inshaallah. Lammata tartaa gootota ilmaan Oromoo warra akka Hacee warra Usmaayyoo Muusaa warra akka Eebbisaa Addunyaa gootota ilmaan Oromoo kan kallattii aartiitii fi kallattii kamiinuu uummata Oromootii fi wareegaman isaan faana hiriira. Takasaarti warra isa nyaatte yookiin warra isa nyaachifteedha. Lachittuu kasaaraadha. Ka mootummaallee ka qawwee hidhatee uummata keenya bosona keessa jiru faccisu uummata kasaaraati. Maqaaf Oromoodha, mootummaa Oromooti. Walkijibuun hin taatu. Yoo teenna sunillee achuma teettee achuma achitti ufuma isiitii wal sakaaltee yoo ka wal kuffistullee taatu jarrillee jara kasaaraati. Sababnillee obboleessa ofii nyaataa jirti. Namni kun hadha rasaasa nafxanyaatiin yookiin rasaasa Tigreetiin miti ka du'e. Yoo mootummaallee taate mootummaa ani Oromoodha ofiin jedhuudha. Yoo jara teennallee taate jara Oromoo bilisoomsina jettuudha. Gara lamaanittuu ilmi Oromoo warqiin kun rasaasa ilmaan Oromoo harkatti wareegame. Nsobe way kijibe Oromoo way kijibe kaarra baraan mootummaa jedhullee gadi bahee yoo dubbatu ani Oromoodha ofiin jedha malee ani Amaara ofiin jedhaan jiru. Tuunillee ka achi jirullee ani Oromoodha Oromoo bilisoomsa jetti malee ani ebal ofiin jedhaa hin jirtu. Gara lamaanittuu kennumatu kenna nyaate. Kana gaddisiisu yoo jiraate garuu bara wayyaanee san keessa ustaazota faccisiisanii qabsaayan warroota ciniinnatanii dhugama qabsoo Oromoo kana hudhanii qaban keessa ustaaz Kamaal Hebboo nama tokko ture. Har'a garuu rasaasa ilmaan Oromoo qabattee deemtu harkatti wareegame. Kallattii makamiinuu haa ta'u karaa mootummaatiin illee ta'e karaa warra keenya ka waliin amma olii gaggulufnu kanallee ta'e kara lamaaniinuu namni kun kaleessa wayyaaniin falmatee hadha qawwee Oromoo harkatti wareegame. Nama gaddisiisu mataan gannaman cabu namatti dhagamu dhugama rabbii namni qabsaa'ee wayyaanii kuffise har'a mootummaa an ufoon Oromoo jedhullee haa ta'u jarri teennallee waan goote haa gootu. Warrummaan bosona jiru ani qabsaa'ee jedhullee waan goote haa gootu. Gara lamaanittuu namni kun Oromoo harkatti wareegame. Dhugaa hamileen nama caba. Dhugama rabbii nama saalfachiisa nama qaanfachiisa. Yaa Oromoo kenna kun maalinni? Kenna kun maalinni? Bara dhingaddaa Hacaaluu Hundeessaa dhabne waggaa 2 dura. Bara kana ustaaz Kamaal Hebboo dhabne. Sila nummaan kenna garamuma deemna akkamuma taana maalumaaf uumamne. Mee haguma yoomii ufuma kennaa wal sakaalla ufuma kennaa wal nyaanna ufuma kennaa wal kuffisna yoom tokko taana akka mootummaatitti illee haa ta'u warri asii achi guuranii jaran barru wallaahi dhugaa osoo garaa bannee walitti himne warri asii bosonatti achi argan poolisii Oromiyaa ijoollee kaleessan waliin dhakaa karaa irra guurteedha. Dalagaa dhabdee qaaleensa jireenyaatiin dhayxee waraana mootummaatiin makamtee kun ololaan kun rakkoo jiruu fiitiin qaaleensa jireenyaatiin wal qabatee deemtee poolisii Oromiyaatiin makamtee jarammoo asii fe'anii lafee arbaa wahiindhaan hin cabdu waliindhaan cabdeedhanii fuudhanii bosona Wallaggaa Gujii fi naannoo Woboon jiru naannoo Shawaa keessa iddoolee garaagaraatiin bobbaasan. Tadhayxee achi duutullee ijoollee kaleessan waliin an ufii kiyyaa ka beeku ijoollee naannoo an dhaladhee guddadhee ijoollee meeqa poolisii Oromiyaa keessa deemtee ka dhumatte. Ka an beeku kana waliin kaleessa dhakaa baadhattee karaa cufaa turte. Sunillee Oromoo. Kaarra bosona keessa jirullee
kama kaleessa nu waliin qabsaa'ee mootummaa dimokiraatawaa Itoophiyaa keessa finna jedhee Oromoo bilisoomsa jedhee nu waliin qabsaa'aa ture mootummaan jiru kun karaa irraa maqee jennaan deemee dhaqee bosonatti gale. Waliin nu cabsaa jiranii bar. Ufii kennaa wal galaafataa jirraa bar. Numatu du'aa jiraa bar. Abaarsuma maal qabna cubbuu maalii qabna. Kallattii kamiinuu Oromoo du'aa jira. Oromoon Oromoma. Kaayyoon isaaniillee gargar ta'u fedhu mootummaa waliin qawwee hidhatee deemullee fedhu achii bosona keessa seenee Oromoof as loola jedhullee lachuu Oromoma. Kun waa wal kijibanii miti. Kaayyootu gargar malee dhiinni jaraa tokko. Kaayyoo fi tartaa waraanaa isaan irra hiriiran santu waan garagaraati. Dhiigni jaraa tokko aboo. Kenna kun maalinni? Laal kenna kun maalinni? Ka mootummaatti dhaqee makamee mootummaa Oromoo eegaa jedhee as taa'u kunillee mootummaan fuudhee obboleessuma isaa akka ajjeesuuf Wallaggatti, Gujitti, Shawatti, Jimmatti naannolee waraanni adda bilisummaa Oromoo keessa yeroo ammaa qubatee jiru Booranatti fuudhee erga. Inni mootummaa Oromoo eega jedhee deema. Kun ammoo uummata Oromoo bilisoomsa jedhee dhaqa. Ilmaan haadha tokko lamaantu wal galaafata. Kanaa miti siyaasni keenya waggaa 4 urga mootummaan kun dhufee kana ala kabiraa kamtu jira. Ka sadaffaa ammoo jara lamaanuu Oromoo waan taateef ka jibbu jira. Kunillee mootummaa Oromummaa baala gizee baala taraa fidaara jedhee faannoo waliinillee fuudhanii yoo ergan jarrillee dhooftee rasaasaan ajjeesti. Kama Oromoon poolisii Oromiyaa kan. Ka ammoo Oromoo baballeessina jedhee uummata keenya wallotti akka isin argitanii makiinaa gubbaa gagbuusee rashanuu jira. Bakka sadi du'aarti Oromoo. Diinni nu ajjees, kun mootummaa waliin hiriiree obboleessa ajjees, kunillee qawwee hidhatee bosona taa'ee kaan achi as ajjees. Oromoon yeroo ammaa kana bakka 3 itti du'aa jirti. Lama ofii wal ajjeesti, tokko ammoo diinatu ajjeesa jechuudha. Oromummaa isaa qofaan maaliyyuu haa ta'u maal jecha. Oromoon yeroo ammaa kana 3 du'aa jirti. 3. Wanti kanaa olii mee maaltu jira? Kufaatiin kanaa olii maaltu jira? Salphinni kanaa olii maaltu jira? Jilba lama cabe sadeeffaan naafa jedhan. Nuti amma bar naafannee jirra. Gara deemnu hin beeynu. Maal akka goonu hin beeynu. Maal akka goonu hin beeynu. Tokko lammaffaa ila waan tokko. Kaleessa nuti martuu miidiyaa kanarratti tokkummaa Oromummaa lallaba. Dhugaadha. Anaafillee dubbii tana naa qabadhaa warra jala jirtan kun hundi keessan dubbii tana naa qabadhaa. Nuti martuu kaleessa sooshaal miidiyaa kanarratti tokkummaa Oromummaa lallabna hin barbaanne. Akka Oromoon tokko taatu akka Oromoon kutaa fi gandaan wal hin qoonne. Garuu waan tokko isinitti hima. Dhugama Rabbii walitti himna taanaan bar namni ganda isaa hin jaalanne ganda namaallee jaalatuu hin danda'u. Namni ganda isaatiif kabajaa hin qabne ganda namaatiif illee kabajaa qabaatuu hin danda'u. Namni tokko Arsii ta'ee, Shawaa ta'ee, Wallaggaa ta'ee, Shawaatu uffata taanaan Arsiidhaaf kabajaa qabaatuu hin danda'u. Wallaggaa ta'ee Wallagga keessaa dhalateef kabajaan qabu taanaan Arsii ta'ee Arsima keessaa dhalateef kabajaan qabu taanaan ganda biraa hin kabajaan kijiba. Siigalee laal. Jalqaba namni ganda ofii naannoo ofii keessaa dhalate namni jibbu hin jiru. Namni kabajaa hin qabneef hin jiru. Kan kee osoo hin kabajin, kan kee osoo hin jaalatin, kan keetiif osoo hin quuqamin, kan namaatii quuqama osoo jettee dhufte kijiba. Kijiba. Maal godhu wal sobuun barbaachisa. Namoonni tokko tokko amma namni akkas jedhee yoo sooshaal miidiyaa kanarra ay gandummaa jedha. Gandummaa namni dhugaa dubbatuuf an akka dhuunfaa kiyyaatti namni haga kiyya gandummaa xireeffatee jibbu hin jiru. Kana jechuun garuu ganda kiyya hin jibbaadhaa miti. Hin tuffadhaadhaa miti. Namni ganda ofiitii fi naannoo irraa dhalateef kabajaa hin qabne naannoo biraatiillee kabajaa hin qabu. Oromoo fi Oromummaafillee kabajaa hin qabu. Uftaatee kaatee nama taata. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu dalloo mannaan jira dhufuu feenaan achi nagaafadhu. Namoonni akkanaa kun seenaa sahaabaa keessatti loloota sahaabaa fi ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam godhan irrattillee even seenaa waggaa 1400 duuba deebitee yoo ilaaltu
eenyutu ajjeeseef akkamitti ajjeefame isaatitti osoo hin dhufin dura namni kun tokkoffaa sheeka lammaffaa ammooyyuu walaleessaadha munashideedha nama nashiidhaan beekamudha. Namoonni akkanaa kun yeroo baay'ee waraanatti yoo makaman qawwee harka keettee akkuma nama kamiitittu deemii lolii du'i osoo hin taane namoota waraana kanaaf hamilee akka ta'an walaloo fayyadaloo dandeettii uumamaan rabbi isaanii kenne beekumsa isaan qaban kanaan waraana kanaan duuba ta'anii waraana kana jajjabeessanii fi leenjisummaa fi hoogganummaa irratti jajjabeessuu qabanidha malee akka nama kamiitittu qawwee harka keettee deemii lolii du'iidhaa miti. Namoonni akkanaa kun istiraateejii waraanaatitti jarri kenna waan fedhan godhuu danda'an bakka fedhan isa kaa'uu danda'an kabajaa isaa maru kennuu fi dhabuu danda'an akka garuu seera waraanaatitti namoonni dandeettii walaloo fi yeedaloo qaban walaloo fi yeedaloo dandeettii waraana kakaasuu si'aayinatti horuu akka inni jajjabaatee xiiqiidhaan lolu godhuudhaaf namoonni akkanaa kun isaaniifuu kophatti eegumsi godhamee fi waraana warroota jajjabeessuu danda'anii fi sadarkaa hooggansaatitti namoota laalanidha malee nama akka taraatitti qawwee bichaa itti baachistee deemii lolii yoo jiraatte jiraadhu yoo duute du'i jettuuni miti. Kana yoo jedhu lubbuun ilma namii kamiituu qixa. Ilma Oromoo taate eenyullee taanaan qixa. Garuu akka sadarkaa Ustaaz Kamaalii waan tokko walitti taa'imnu an akka Nasrii Aanoleetitti dandeettiin an qabu kan namni biraa na caaluun jira kan nama caaluun jiraatu danda'a waan ofii dandeettiitti qabu namni biroollee akkasuma kun walaleessuu danda'a kun yeedaleessuu danda'a kun waraana leenjisuu danda'a kun kumaandoo danda'a kun lolee leenjisuu danda'a kun ammoo waraana keessa taa'ee tokkummaa akkaataan isaan itti baratanii fi yaada bilchina qabuutiin dandeettii waan qabu sanaan waraana sana sochoosa malee namnummaan dhufe itti galeef qawwee itti baachisanii bicha hin bobbaasan. Waa lama waraana adda bilisummaa Oromootii fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo gaafatu barbaada. Namni kun humna mootummaatiin yoo ajjeefame namni kun walaleessaadha nama guddaa sheeka nama waraana kanaafillee maqaa fi mataa ta'ee hamileellee ture waraana kanallee beeksisaa ture. Ustaaz Kamaal heebboo waraana kanan makamuun akka nama salphaatitti waan ilaalamuu miti. Nama kana maaliif eegumsi isa barbaachisu isaa godhamuudha. Kana yoo jedhu namni waraana seene hin eeggamaadhaa miti. Kaloluuf qawwee qabatee dhaqe hin eeggamaadhaa miti. Garuu dandeettii nama sanaa laaltee wanti inni hojjetu walaleessaaf yeedaleessaaf sheeka nama guddaadha. Nama kana yoo kaayatanillee waraana boruu turu kanaaf hamilee ta'a ni jajjabeessa. Kaboru namoonni fakkii isaa warri qeesii fi sheekiin dhufee waraana kanatti makamullee isarraa laalee hamilee godhatee si'aa'ina horatee inshaallah boru bilisummaan ijoollee kiyyatti gala jedhee guyyaa tokko abdii horatee akka itti seenuuf laal. Namni kun dandeettiin isaa laallamee walaleessaa fi yeedaleessaa ta'uu munashidee ta'uu isaatiin wal qabatee nama kana hanga tokko kabajaan isaa maluu fi eegumsi isaaf malu maaf godhamuu fi dhabe. Hin godhamne taanaan ammoo nama kanaaf maaliif kabajaan isaa malu godhamuu fi dhabe bakki isaaf malu maa kaayamuu dhabe. Waraanni loltuun kamiyyuu du'uu danda'a dhugaadha. Wareegamuu danda'a dhugaadha wareegamaaf manaa bahe. Garuu waattu jira gadi qabanii ilaalan tafkiin ija qabdi akkuma jedhamu kabajaan nama kanaaf maluu fi eddoon nama kanaaf malu xiiqii inni ittiin makame waliin godhameefii jiramoo godhameefii hin jiru waan jedhu gaafii kooti. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan wattu nu daawwadhu dalloo mannaan jira dhufuu feenaan achi nagaa fadhu.